Tole nagaaniif jaalalli waaqayyoo isiniif yaa baay'atu har'aa mee uffata tokko dhiisisee na dinqisiifnan isinitti agarsiisa eeni nan hodhisiise ture akka durii se'ee namni seerumaan hojjeta seeti. Inna anyways kamiifuu uffannee ilaalleeti walumaa yaada walii kennina mee ilaala surree fi kootiidha. Yaa inni nani jedhee gonkumaayyuu waliin laallatu jechuudha. Sana ni jedhee hodhisiisee fi kan uffatichi hodhamee bahe. Anyways mee uffadheetan isinitti agarsiisa. Innaa kootiif surreedha. Dhaqeen uffadhee dhufame. Uffadheen dhufa. Garaagaraachiin laayii kan inni hodhisiiseef dhugaa uffata hodhisiifachuuf barbaadee miti baay'ee nuuqqadhee uffannumtuun itti ta'uu didee kan hin achii fide zalbaajis fide uffata narraa achis siqan asumatti illee bite soqoy meerii gaafa gadi ba'an tokko jedheen dhaqee hodhisiise garuu hodhisiisan ani jedhee akkana ni jedhettis miti hin fakkaatu si kootiin suruba isaatu fakkaatu akkasi. Anyways maal gochuu danda'ama kunoo kana. Kana fakkaata kiiloo 65 moo 66 dhufee amma gara 50 wayiin seenne miti yoona innaa baay'ee tokko nuuqqadhee uffanni nanii mana keessaa qabu muluun sanatti ta'uu didee natti bal'ate jiinsii mumursiisee dadhabee fixeeyyuu achumaanin qoomee gaafa gadi ba'an tokko gaariidha isa jedhu yaade. Innaan qulfii isaa fuulduraa qollofeeffaticha kana duubaan shumxexxeedha. Yoonii kee kun gateetti irra laa'uu isinitti mul'ata iyyuu. Innaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko jechuudha baay'ina garaachillaa. Laala. Yoon fuulduraan bute duuba kanaan kun laalaaf waan fakkaatu. Yoon immoo qollofee jechuudha duuban laala asiin immoo harma jalaa waan fakkaatu. Innaa uffatichi isaa akka laaskitiiti wal harkisa laala duuba isaa. Baay'ee tokko na aarsee kenni yoo hin jedheen isa kamaalan gadaare. Innaa akkasi. Amma tokko innaa saaqaa wayya surumaa yeroo qollofurra yeroo gadhiisee wayya. Duubaan immoo nama aarsa yeroo qollofani. Naa ta'u jenne ka. Surreen immoo innaan gadi taa'e karaa duubaa oduun duubumaa jechuudha. Fagaarree yookiin oduun natti hin qabamina jechaatti. Maaliif qaxxi godhatti sararuma isa fuulduraan mureen duubanis mura. Namni fagaaraa namni fakkeenyaa tofoon qabaate akkamitti isa fuulduraa faana wal qixa mura. I don't know dhugaa waaqaan isiniin jedhaa jechuudha. Inna baay'ee tokko na aarsee lama caammaa jijjiireen isinitti agarsiisa jedheeni. Anyways. Caammaa yeroo hin jijjiirre sanumaan kan na aarse maanni surreen duubaan gadi bu'uudha. Karaa duubaa ol harkiftanii hin ta'u. Oduu keessayyuu nama gala sararri baay'ee xinnoodha bar duubaan.
Alli namaa akkamitti hojjeta fuulduraaf duuba wal qixxeessa akkamitti mura otoo nama bukkee qabu duuba qabuuti akkam godhee hojjeta hin beekan dhugaan isiniin jedha. Wanti sirreessu yoo jiraate yaa ogeessin agarsiisa kootii isaati kan surree waan fala qabu fakkaatu. Kootiin immoo iddoo torba muraa qaba torba. Sila uffanni intini ta'eef isinitti mul'atu malee iddoo torba dhugaa waaqayyo. Dhalli namaa iddoo torba muraa kootii tokkicha. Sarararraa gadee bicha torba. Safuu. Uffanni isaa wal keessaa yaa'a garuu furdattee qal'attee yaa bareeddudha. Gurdii saafaa awudammoo qamisiis minaamina toodhisiifatanii baay'ee mirxiidha. Surreef kootirra mirxiidha akkasitti. Innaa akkasi. Egaa akkuma argitanii uffaticha hodhisiiseen ture garuu akkanani fedhee akkanani barbaadetti miti kun fakkeenya ilaalaa kana isinitti mul'achaa jira. Waan baay'ee ta'ee jira uffanni isaa wal keessaa harkifamaadha otoo furdattan qal'attan isin dhufu ture. Garuu dhugaa isiniin jedhamu kootiin kun iddoo meeqa muramee jira seetan iddoo torba jechuudha. Tokko lama sadii afurii arfaffaan isa walakka muluurraa gadeeti afur okay 5 6 torba dhugaa waaqayyo duubni nama jibbisiisan naa laaltan. Ani naan duratti hodhisiisu sadii moo afur qaba bakka muraa jechuudha. Asii bukkee gara duuba walakkaa isaa ta'uu hin taane bukkee lamaanitti akka xibbibbi godheessi qabu. Kan man beekan kuni garuu torba qaba. Bakka waan baay'ee isaatu jijjiiramaadhaan akkan naan fedhe duratti akkasittan uffadha uffatanii ala hin bitu tureeyyuu akkanatti hodhisiisee keessa ture yeroo baradhu hundayyuu jechuudha. So akkas fedheen ani immoo uffata hodhisiisuu baay'ee fedhee miti ammatti. Uffanni nani fide muluun natti hin ta'u. Amma gara kiiloo 50 gadi bu'e 65 ture yeroo nachi dhufu jechuudha. So gara gadi ka'e maayyuu hin qabu. Uffanni qamisiin irraa gadi keewwadhu surree jiinsii immoo ciree fixe. Cireeti fixe jechuudha maaliif geessan hodhisiisa mataranii har'ammoo naa dhiphisa iddoo kanaan ammas geessanii mura innaas muran immoo asii wanti ta'a. Mulimsaa ciree dhugaa waaqa naamantan dhiistan 5 mursiise. 5 numma uffata fakkaatu. Yoo furdate fakkeenya natti hin ta'u jechuudha inni balleesse jechuudha. So yaadee ka'ee qoyee hodhisiisa yoo gadi ba'ullee guyyaa tokko keessa makadha san jedhu yaadeen hodhisiise malee hodhisiisa amma kana barbaadee miti ture. Kin akkam fedhe taane kootiin gonkuma surreellee gaara irratti naqabe duuban yeroon taa'u daka sana jira duuban. Qatti fuulduraaf duuba walum qixxeessee tol'ee jechuudha. Amma nan taa'u suuraa nama duuban daka sana jira akka ijoollee dhiirotii warra iddoo irratti hidhatanii tokkotti jira jechuudha. Yaa zakkiin jabeessee yeroo ni hidhadhe asittoo naa taa'e malee jechuudha. Muluun isaa jechuudha. Isaayyuu makaraa meeqan dhugaa Kiristoosiin isiniin jedha. Qaata ayyaana fi aba'u jedheen tureeyyan. Ayyaana isaa quxaaxaa ishee jechuudha. Kaleessa fuudheffata kan. የሚገርማችሁ እና እሲሱ ፈዳ ቀባዴ ቶንታኔ አኒ ያው ስለነት ሁንዱምቱነት እንታው ታይቲ ሞዋን አርጌ ማለ ዱጋን ሲንጅሮም ቱነት እንታው ጂንሲ ሙሬ ይባቺሴ በቃ ቅጥቅጥ ጎዴ ሙሬ ሱሪም ቶኪቸን ጂንሱም ቶኪቸን ግዜሽን አፉር ሙርሲሳ ማለት እና ሙኒ ዲቢሰዴ ዶን ከነነት እንታው ሲላ ዶን እንጂ ናዱሜ ጀቹዳ በቃ ፎን ዋናን እንቀምነ ነራ ዱሜ ዝራውን ታይየቹ ሶ
Hodhisi fadhee dittummaa akkana ta'ee isiniin jechuu barbaadeen har'a. Waan ta'e surree faashinii biraatiin hin hojjetu argeen ture ol dhiyaatan surma bareedduudhaash. Garuu jala akkanaan barbaade kanatti immoo hin hodhamu naan jedhe. Inni yoo hodhame amma ziippis hin qabu, iddoo zaqiitti galchanis hin qabu. Baay'ee bareechee amma iddoon uura qaqqabutti hodha ture. Mudhii isaa. Garuu jala isaa immoo mixixi godha. Mixixi godheen hodha sitti qabsiisee naan jedhe. Akkuma surree isaan kaan jiinsi fakkeenyaan kaan akkasitti jedhe. Akkas jennaan lakkii jedhe immoo. Yoomma akkasitti hodhame akkana naan jennaan akkanaa ta'u jedhe. Bakka nama dabbara dhugaa ta'u. Haa ta'u yoo waaqayyoon jedhe tariitti guunne hin uffanna. Gin kootin baay'ee tokko nama dabbaraa kun shimshim jedha. Yoon asiin akkana godhe duuban sila iddoo 8 moo iddoo 7 iddoon 7 sun waan ta'e akkana wal jala darbaadha. Yoon asiin immoo akkana godhe karaa sana achi jiguu wayii dhaqa. Zaruu qal'ataati ijoolleen. Annaa kana duusitti baay'isu kana isinitti share isinii gochuuf dhufe akkana. Dhugaa ayyaanaaf naaf ba'u jedhee yaade yoo intinitti hin quxaaxashitti. Isaayyuu kun kana godhee baasee jechuudha. Inni isaa ta'u kan biraasitti nagarsiifne sarara isa kan argitan eessaa dhufanii asii jijjiirame faashiniini. Asiin jira kunuunla sararri inni tokko as jira bukkee jalaa miti innaa kan asumaan jira qaxxita. Sararri inni kun immoo asirraan ba'a. Amma immoo lakki. Citaansaa bukkee asiinii ooletti kan tokko san immoo asiin oola jechuudha. Toon kanatti beekee dhugaa waaqayyoo ani dadhisiisu. Anyways akkasii viidiyoon isinitti tolee yaada gaafii qabdanis achumaan komentii jala barreessaa yoo isinitti tolee like godhaa. Maatii koo taa'aa jechuun barbaadeen asumaan akkasii gaa.